እምበለደዌ ወይማም እምበለጻማ ወድካም ያብጻን አመከመዮም እግዚአብሔር በሰላም ዲቤፊ ዱኩብሰቹኬ ዴቡፊ ቤለኡኬን ከኑቀ ቀብሲሴ አያና ኢፋ ዱአ ከኡኬቲን ነጋዳን ኑዋቀ ቀብሲሱ waaqayyoon kan jaalattan waaqayyo isinin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo dhageessanii akkam turtanii guyyaa har'aan kan nu ga'e waaqna boolee keenyaa galannii fi ulfinni teessoo isaa aariyaam irratti saafaa ta'u baga torbee dhukkubbii gooftaa keenya qoricha keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin geessan baga wajjumaan nu geenye. Egaa torbee kana keessa immoo akka seera mana kiristaanaa keenyaatti wantoota raawwatamanii fi kadhannaawwan kadhataman yommuu sagadaa immoo wantoota jedhamanii sagadaman waliitiin ni ilaalla. Egaa torbee dhukkubbii kana keessa wixataa qabee hanga sanbata duraatti guyyoonni jiran moggaasa maqaa isaanii ta'e ni qabu. Hunda dursamee torbee kana keessa deddeebi'amanii yeroo sagadaa kan jedhaman keessaati kanneen muraasasti walitti naa ilaalu. Inni jalqabaa kiraalaayisoo kan jedhamudha. Inni itti aanu immoo naayinaan kan jedhudha. Inni itti aanu immoo emnoodii kan jedhamudha. Itti aanee taa'os kan jedhamudha. Itti aanee maasiyaas kan jedhamu. Itti aanee tisbuuxaa kan jedhamu. Itti aanee amnistiitii kan jedhaman wantoonni kun hundi isaanii iyyuu torbee dhukkubbii kana keessa jechoota jedhamanii fi maaliif akka jennu yeroo kam akka jennudha. Walumaa gala torbee dhukkubbii gaafa jedhamu namni tokko dhukkubsate malee du'uu hin danda'u. Ilmi namaa fooniin biyya lafaa irraa akka boqotuudhaaf sababni inni guddaan inni jalqabaan dhibeedha. Itti aanee haalli biraa balaa konkolaataa, bishaan, ibidda, balaa namtolchee harka namaatiin meeshaadhaan, dullaadhaan, billaadhaan boqochuu danda'a ilmi namaa. Garuu amma kan laallu gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos dhalachuu isaarraa kaasee suuta guddachuu isaarraa kaasee cuuphamuu isaarraa kaasee barsiisuu isaarraa kaasee hanga sadarkaa fannifamuutti jiru Ayihudoonni, Fariisonni, Saduuqonni, Ahizaaboonni dhalachuu isaa barsiisuu isaas waaqa ta'ee deddeebi'uu isaatti isin gammanne keessuma kaleessa irratti mari'achaa oolaniiru. Jecha garaagaraa kun ilma daawwiti hojii fayyinaa kana immoo asmaatiidhaan xinqolaadhaan hojjeta jedhanii Kiristoos dhalate addunyaa kana fayyisuu isaatti baay'een isaanii hin gammanne. Maarreegaa jimaata dabarsanii kennuudhaaf dhiphina hedduu torbeetti dhukkubsachiisan yookiin immoo itti rakkoo baay'ee irra qaqqabsiisan waan ta'eedhaaf fannifamuun dura torbee inni itti dhiphina rakkoo gidira beeluu itti arge waan ta'eedhaaf torbeen kun torbee dhukkubbii jedhame. Waa'ee keenyaaf jedhee cubbuu keenyaaf jedhee nu fayyisuuf jedhee dheebuu nu baasuuf jedhee mi'aawaa nu obaasuuf jedhee torbeetti dhukkubsate yookiin immoo torbee itti dhibame waan ta'eedhaaf torbee dhukkubbii jedhameetu waamama. Inni biraan egaa kiraalaayisoo jennee yommuu sagannu jecha kana yeroo baay'eetti fayyadamna. Kiraalaayisoo gaafa jennu jechi kun jecha gi'isii gaafa ta'u waamichi isaa haalli waamicha isaa kiree eelesoon jenneetu waamna jechaadha. Kiree jechuun yaa giiftii keenyaa jechuudha. Yaa gooftaa keenyaa jechuudha. Kiree jechuun immoo maaloo egzi'oo jechuudha. Egziitine jechuudha. Kiree gaafa jennu. Kiree gaafa jennu egziitine gooftaa keenya jechuudha. Eelesoon gaafa jennu gooftaa keenyaa jechuudha gaafa ta'u kiree gaafa jennu immoo maaloo jechuudha. Egzi'oo isa jennu jechaadha. Sixxarraa
kiree eleson jedhameetu waamama. Hiikkaan isaa maaloo dhiifama nuu godhi, abeetuu yiqir balen. Kiree eleson gaafa jennu abeetuu yiqir balen, maaloo dhiifama nuu godhi jechuudha. Egaa akkuma beekamu kiraalaayisoon kan jennu barmaataan malee kiree eleson jennu walumaa gala maaloo dhiifama nuu godhi jechuudha. Kunis kiree kan jedhu yeen eleson kan jedhu irraatii harkifamee kan dhufedha. Afaan Amaariffaatiin yaafiniin uuma. Kanaaf kiraalaayisoon jenna. Inni itti aanu immoo naa'inaan kan jedhamu jechi jedhamu ni jira torbee dhukkubbii kana keessa. Naa'inaan jechuun jecha Qibxi gaafa ta'u hiikkaan isaa maareen nu fayyisi, yiqir balen, dhiifama nu godhi jechuudha. Naa'inaan jechuun jecha Qibxi gaafa ta'u yaa Kiristoos nu maarii jechuudha jedha. Itti aanee emnoodiin jechi jedhu immoo emnoodiin gaafa jennu jechi kun jecha Qibxi gaafa ta'u hiikkaan isaa Waaqayyo እግዚአብሔር አምላክ ማለት ነው። emnoodiin gaafa jennu Waaqayyo jechuudha jedheetu kaa'ee jira. Emnoodiin naa'inaan gaafa jennu immoo yaa Waaqayyo nuuf dhiisi amlaakuu hoy maareen jechuudha. Itti aanee taa'os gaafa jennu jecha Giriik gaafa ta'u hiikkaan isaa gooftaa, waaqa, geetaa, amlaak ማለት ነው jedheetu kaa'ee jira. ታኦስ gaafa jennu naa'inaan ማለት ጌታ ሆይ ይቅር በለን yaa Waaqayyo dhiifama nuu godhi. Maasiyaas gaafa jennu jechi kun immoo jecha Ibraayist gaafa ta'u hiikkaan isaa masii, gooftaa, waaqa jechuudha. Tispuutaan gaafa jennu dispuutaa jechi jedhu jecha Giriik irraatii kan dhufe waa gaafa ta'u hiikkaan isaa gajii, hoogganaa, bitaa, gaggeessaa jechuudha. Itti aanee amnistiitii jedha. Mukeeriyaa antifaasilidaas gaafa jennu amnistiitii mukeeriyaa antifaasilidaas jechi jedhu kun immoo jecha Qibxii gaafa ta'u hiikkaan isaa mootummaa keetti yeroo dhuftu na yaadadhu. Tazakkarana እግዚኦ በውስተ መንግሥቲከ ማሎ በረ ሞቱማ ኬ በረ ዱፋቲ ሞቱማ ኬቲ ኑ ያደዱ ጀቹዳ አምንስቲቲ ጋፈ ጀኑ ተዘከረኒ እግዚኦ በውስተ መንግሥቲከ ያ ዋቀዮ ሞቱማ ኬ ኬሰቲ በረ ዱፋቲ ኬ ነ ያደዱ ጀቸ ጀዱ ኦፍ ኬሳቲ ቀባ. Kanaaf egaa torbee dhukkubbii gaafa jennu barri kun barri gidiraan itti darbee, barri dhiphinni itti darbee, barri garboomuun itti darbee, rakkoon gidiraan waggaan 5,500 baratti raawwatameef ilmaan namaarra balleessaa Addaamiin irra qaqqabe baratti xumuramee barri fayyinaa itti argamedha. Afaan Amaariffaatiin ሰሞነ ሕማማት ዓመተ ፍዳ ዓመተ ኩነኔ የሚታሰብበት ሲሆን በዚህ ሳምንት ያሉት ዕለታት እንደሚከተለው ቀርቧል። ቶርቤን ኩን ቶርቤ dhiphini gidiraan biyya lafaa barri dhiphinaa barri dukkanaasuun darbee barri ifaa bara itti bu'e bara itti bakka ga'e waan ta'eedhaaf torbee dhukkubbii jedhama. Walumaa gala eenyutu dhukkubsate gaafa jedhu Waaqayyo fedha isaatiin, fedha abbaa isaatiin dhalachuudhaan, suuta guddachuudhaan, barsiisuudhaan, cuuphamuudhaan dinqiiwwan garaagaraa hojjete qulqullichi Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa 12:23 fi wangeela Yohaannis boqonnaa 17 gubbaa irratti yeroon isaa gaheeraa jedha. Yeroon isaa gaheera. Yeroon gahe kun immoo yeroon fannifamuusaa, yeroon du'uusaa, yeroo inni itti lafee isaa cabsee
foon isaa kukkute dhiiga isaa lolaasee ilmaan Addaamiin foon koo isa dhugaa kanadha nyaadhaa dhugaa. Dhiigni koo inni dhugaan inni guyyaa jimaataa fannoo keessaa fannoo irratti ganname isa kana isa dhugaa jedhee guyyaa inni itti kenne sun guyyaa itti qaqqabedha. Yookiin immoo guyyaa itti xumuramedha. Walumaa gala abdiin abboolaa Addaamii fi Heewaan Daabiloos xalayaawwan gurguddaa sadii barreessa ilmaan namaa irratti gidiraa keessan bittaa keessan hoggana keessan isinirraatiin salphisa jedhee xalayaa Si'ool Yordaanosii fi Qaraaniyootti Golgootaatti awwaalame sana barbadeessuudhaaf guyyaa kana keessa Waaqayyoon nuuf dheebote. Waaqayyoon nuuf beela'e. Waaqayyoon nuuf qorame. Waaqayyoon nuuf garafame. Waaqayyoon nuuf fannifame. Waaqayyoon nuuf dhiiga isaa lolaasee lafee isaa cabsee guyyaa kana torbee dhukkubbii nuuf jecha gatii inni baase. Nuuf jecha dadhabbii inni arge. Nuuf jecha dhiphinaaf gidiraa inni dabarse kana torbee itti yaadannudha waan ta'eedhaaf torbeen dhukkubbii egaa akka seeraa fi akka heera mana kiristaanaa keenyaatti kana of keessaa kan qabudha jechaadha. Madanda'ametti hojii foonii dhiisnee fannifamuusaa dheebochuusaa beela'uusaa yaadannee sa'aatii ganama amma galgalaatti sagadaatiin kadhannaatiin torbee itti dabarsinudha. Torbeen kun itti aanee immoo guyyaa wixataa Hoosaayinaa dilbata kabaynee wixataa kaasee amma sanbata duraatti amma dilbataatti guyyoonni jiran moggaasa maqaa isaanii ni qabu. Wixanni kibxanni roobiin jimaanni fi sanbanni dilbanni maal akka jedhaman barnoota keenya itti aanutti waliin baranna. Kan nu barsiiseef kan nu gorse Waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u nu haa turu.